namni amma yeroo ammaa kana maal godhaa jira akkasuma keessumaan dhufee intala takkaan beene kana si yaade si du'e si cinqame siif malee oolee buluu hin danda'u jedhee mucattii miskiina isaayyuu quban qabne kana guyyatti hoyta 8 hoyta 9 itti bilbilee mucattii miskiina karaa balleessa. Jaarsa qaba jettiin aboo jalaadha yaaki hiiki jedhaan bara waa takkayyuu isiin qopheessine sadarkaa san bira tarree jirra jechaadha. Meeqa jaalattee meeqa boochiftee kan jedhe an hin boochifne ta'ammoo osoo an itti himu sadarkaa biraa keessa tartee ofii bootte jireenya ofii guutuu booyaa haa jiraattu anaa miti akka isiin boottu isii godhe nama tokko uumamaan erga nama taatee addunyaa kanarra jiraatte namaan karaa garagaraatiin walitti dhiyaatta. Karaaleen ati nama sanitti dhiyaattuun yookaan namni sun si gargaaruuf yookaan nama san ati gargaaruuf yookaan nama san wajjimaan jireenya kee jiraachuudhaaf jireenya jechuun jireenya social life jiraachuudhaaf yookaan ammootu like friend loyal friend jedhama. Girl friend fi maal osoo hin ta'in loyal friend jedhama jechuun friend hiriyaa dhiheenya ka yaada kee itti ibsattu. Kayoo cinqamte yaada kee itti ibsattee wajjin akka yaada kee sirraa qoodatu gootu nama ati loyal friend gootee wajjin dhiyaatu akka namni sun akka gara jaalala fedhii qaamaa biraatitti hin jijjiiramneef nama san yoo barumsa kenniteef osoo ati san gootu yoo jijjiiramee keessa tare wanni gootuuf hin jiru. Garuu asirratti wanni beekuu qabdan namni tokko turtii waliin turtu keessatti jaalalli turtii keessa dhufa. Nama tokko jaalalli bifa lama si qaba takka wiltiidhaan si qaba nama tokko akkanuma akka si bira tare onneen kee tash itti si jettee dhaabata isaarraa deemsa isaarraa uffannaa isaarraa wayirraa jaalalli si qabe nama san duuba garagaltee onneen tee duuka si dhiyaattee lakkoofsa isaarraa fudhachuu yookaan nama san dubbisuu yookaan waan garagaraa so onneen kee already jaalalaan qabame jechaadha. Inni biraa ammoo nama jechuun nama san amma jaalalaan irraa qabamteertaa waliin haasoittee maal jettee waliin gara biraatitti seenuu hin dandeette. Inni biraa ammoo jaalalli kasi qabu waliin jireenya keessa si qaba nama obbolummaan akkanumatti dalaga garagaraatiif walitti dhufte oolmaa keessa waliin ooltanii waliin taphattanii yaada wal jijjiirtanii akkaataan inni itti haasa'u akkaataan inni itti nyaatu akkaataan inni itti dhugu haasinni isaa yookaan bilchinni isaa yookaan ammoo akkaataan inni taphatu garagaraatti taphatu yookaan ammoo namni tokko shamarri takka bar dhiiruma durriyyee akkanuma argataa jedhaa deemu kana jaalatti beekta dhiiruma durriyyee ka waa takka isaan qabne kan homa ta'eenuu haa ta'u turtii keessa oolmaa keessa jaalalli si qaba. Gaafa ati niyyama san osoo hin qabne jechaadha. Yoo ishiin dhufteef milikkata jaalalaa irraa argite nama san yoo ati firii taate yoo jechuun gaa'ila hin qabaanne jaalallee hin qabaanne maal hin qabaanne nama saniif rakkachuun rakkoo hin qabu aadiidha. Atis nama san already jaalattee jirta jaalala wannaallee osoo hin taane hiriyyaa dhugaa godhattee ifi dhiyeessitee jirta. Erga jaalala nama sanii beeyte jaalala nama saniitiin walitti siixanii waliin haasoftanii walitti mi'ooytanii jiru waliin geggeeffachuu ni dandeettan. Kan ammoo isin lamaantu wal amansiisaa jechaadha. Dhumate sii deebi'ee jira Sololo. Ammallee gaafii qabda mootii. Dhuguma mootiidha. Okay, kunis gaafii bareeda. Erga biyyaa baate nama meeqa jiifatteedha? Okay. Anama biyya kana keessa waggaa 7 jiraadhee jira. Gaafa biyya kana dhufu akkuma isiniin jedhe girrisaadha beektaa. Gaafa biyya kana dhufu ana malee namni hin jiru. Beekaalleen ana, bareedaalleen ana, qabaataalleen ana, ka biyya gaarii jirullee ana, waa hunda akka godhuu danda'u ana. So gaafa sanitti fireshiidha. Homa hunda yaalee jira. Homa hunda jechaadha. Wanta qalbiin tiya godhinaan jette hunda godhuudhaaf yaalee jira. Sababa san yeroo sanii girrisaadha siin jedhee girrisaan ammoo homa hunda tuqee laaluu fedha. Booda erga kana hunda sanis cuuphee maal jedhee laale booda dhaabbadhee of laale gaafa dhaabbadhee of laalu kana halkan tokko ciisee ani maa inni mataan kiyya wanni an dalagaa jiru kun hoo maa inni bifa kanaa yoo itti fufe eessa dhaqqabuu danda'a maal ta'uu danda'a. Lafa kanarratti ammoo kan uumameef maal dalagee haa taruufi. Wanni na booda dhufu ammoo maal narraa haa baratu maal barsiisuu qaba. Waan jedhu tokko sammuu kiyya keessa ciiseetu mana deeme. Achumaa wanni wayii sammuu keessaa to'a na jedhe. To'a jechuun sun girrisaan na keessaa bahu jechuudha. Dhoo'e bakka taree jira. Achumaan dhaabee jechaadha.
sanillee qammasee laalu tanallee qammasee laalu akka hin taane ta'u jiinsii garagaraa bitanii godhachuu kophee gatii widdii godhachuu habilii mormarra godhatanii rarraasuu akka raastaa ta'u akka maalii ta'u maal ta'uun dhumate jechaadha. Maaliifi ummata akka wanni fidduun beeku maal jedhe gaafsan irraa ani bakka fiigee dhaqu suuta yoo deemellee hin dhaqqaba jedhe. Suuta yoo deeme. Kanaaf fiiguun nan barbaachisu. Sanis kanas bakka hunda keessatti akka tiisisaa xilliq jechuun nan barbaachisu. Wanni an godhuu qabu maali? Sammuu kiyya jijjiiruudha. Namni sammuu fi jijjiire nama ta'a. Anammatti nama ta'ee argamuu qaba waan jedhu sammuu kiyya amansiise. Dhumate sammuu kiyya irratti dalagee jechaadha. San booda ofirratti dalage ofirratti wantoota garagaraa laaluu, namoota gurguddaa irraa yaada garagaraa fudhachuu, wanta dubbisamuu qabu dubbisuu, wanta godhuu qabu godhuu. Biyya kiyya keessatti ammoo wanta narraa eegamu waan tokko gochuu karoora baafadhee karooraan deemuu eegale jechaadha. Sana booda jijjiirama guddaa ofirratti argee jechaadha. Anammoo sammuu kiyya keessa haqee jira completely hin jiru. Rafuu hin danda'a rafuu hin danda'a. Ganama ka'ee maal godha dalagaa deema achi deebi'ee xiqqoo maal jedhee waan garagaraa dalageetti shaawarii kiyya seenee daqiiqaa qabu sa'aatii qabutti rafee achi deema maal gochuu qaba waan argadhe kanaan ammoo waan akkanaa gochuu qaba filaana. Ammallee gaafii biraattu jira. Mootii ati garuu nama duriiti waggaan kee meeqa? Tole gaafii bareeda ati nama duriiti umriin kee meeqaadha? Walumaa galatti umrii kiyya beekuu barbaade Sigimoon. Bara durii shamarri osoo duute guyyaa umrii isiitii fi guyyaa maanustireeshiniin isii itti dhufu hin himtu. Bara durii shamarri bara durii hin himtu. Bara ammaa kana shamarri umrii fi dho'isiti malee maanustireeshinii isii guyyaa itti dhufu hin himtu. Ufumaa miti galatoomi. Ufumaa amantanii bara. Yeroo ammaa kana dhiirri umrii ofii himuun isarratti du'a. Hin himu jechaadha. Anammoo umrii kiyya qabatamaan hin beeku. Maaliifi maatii qotee bulaa irraa dhaladhe guyyaan dhaladhe barreessanii naan kennine akki an himuu fi akki maatiin kiyya himu walitti hin dhufu. Kanaaf dubbii sobaa umriin kiyya 35 60 40 isinitti himuu hin danda'u. Akka tilmaama kiyyaatitti ammoo umriin kiyya anaaf yeroo amma irra jiru kanatti umrii sirriiti. Umriin sun kana sani jedhee himuu hin fedhu jechaadha. Maaliifi isin hin fayyadu waan ta'eef.